irratti mucaatti rasaasni dhukaa'e. Nan ajjeesi yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisi jedhee. Yoo gidduu galu jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Maaster pilaanii nama hojjetaa jiru ijoollee artistoota Oromoo fixuudha. Maaster pilaanii maalii hojjetaa jira amma? Shuggut pilaaniidha amma kan inni qabatee jiru. Si galee? Oromoon koo maal yaada? Innoo goota dhaa'edha. Caalaa Bultumee goota maaster pilaaniidha. Maaster pilaanii mata'uu qaba maqaan isaa gurbichi. Caalaa Bultumee maaliiti kun? Maaster pilaaniidha gurbittiin maqaan ishee. Dhugaa dubbachuu fi namni aartistii Oromoo ta'ee dhukaasu erga argameeti waa'ee cees nuu xaraxaraa Oromoo ko. Nuu xaraxaraa anatu isiniin jedhe. Dhuguma nuu xaraxaraa. Tsaggaayee Geetaachoo yaa sirriidha Geetaachoon irraan fadde dhiifama ijoollee qeerroowwan ko nuu jiraadha foon haadha ko nuu jiraadha. Tsaggaayee fi eewwattan maqaasa Geetaachoo Alamaariyaam. Ijoollee akkasii Caalaa Bultumee kan biraa yoo artistoota Oromoo irra gamna sitti moono irra haqa falmataa fa'aa dinqisaa fa'aa si galee hundaaleen fa'aa kun gaariidha hundaaleen keessa lixee amma kana yoo wanti hin ta'u ta'e iyyuu nama hundumaaf nama respekti qabudha hundaaleen si galee dhugaan siin jira jijjiiru bakka ijoolleen gantoonni nama 5 ja'an caaltu warri kaan immoo irraan fammasneedha fammastee kan gantuu taate. Caalaa Bultumee the first hoogganaa walitti qabaa maaster pilaanii gantootaati. Caalaa Bultumee maaster pilaan of gantoota walitti qabaa koree dargaggootaaf walitti qabaa dhimma gantoota maaster pilaanii. Obbo Caalaa Bultumee the first. Ittaanaa dura ta'aa Tsaggaayee Daldalaa. Sadaffaa Oppidiyoo keessa kan barasaa guutuu umurii isaa fixe sagaleen boombaa ta'e haga sagaleen duudutti Oppidiyoo duwwaa faarfataa hafe Geetaachoo Gabra Maariyaam moo Garba Maariyaamii qaba kun silumayyuu shakkuun irra ture gurbittii maqaa ishee. Si galee maaloo Maariyaamii qaba. Afuraffaarraa gurbaa mataan fiigu sana mataan isaa miila ta'e jechuudha. Yoo dandeenye gurbaan mataan fiigu. Miilli isaa mataadha mataan isaa miila ta'e Fayyisaa Leellisaa. Jalqabarra dhuma toluu wayyaa jedhe Umar Abdallaa foonaadha ko dhiiraati. Umar kun dhiira abbo si galee. Uummati keenya Oromoon keenya sayoomiyaa isaa maaster pilaanii jetteedhaam caalaan goota deema maraataa gurbaanas kunoo shugguxiidhaan ijoollee keenyaaf fixaa jirti. Namni beeku hin jiru ijoollee keenya rukuttee kaatee maalitti faannoon taata balaashessitee oolte. Faannoon gudiina gootee oolte yaalii ajjeechaa. Haasaa warra bilchiginnaa kan ammoo akkasidha. Haasaan isaanii maal jedhu yaalii ajjeechaa nurratti faccamame si'aa faccamu. Shakkaaraamii immoo shakkaaraamii. Yaalii ajjechaan irratti faccamame dhabannaati. Mucaa dhugaa qabu dhugaa rabbii kun kan taa'ee haasa'e yoona akkoo madaansaa madaa miti bar. Waaqayyo garuu akka namaa miti. Dhugaa kee baaseera hundaaleen. Baga waaqayyo si ooshi. Otoo ati duute ta'e yaadoko. Silaatii faannoo ajjeeseedhu nuunis dhuguma inni ofuma faannoo inni maraan. Caalaan si ajjeesee olee hundaaleen koo. Baga rabbi si ooshi yaadoko. Afaan kee waan dubbatatte malee dhugaan namaa hin bahu Itoophiyaa keessatti yoo afaan kee dubbatatte namni yoo si ajjeesee utuma du'aa jirtuu abaluun na ajjeesee otoo jette malee yoo afte immoo ergaa afte akka hundaaleen kana yoo himatte malee utuu mili'eenni TV irratti si ilaalaa ragaafate duute ta'e abaluutu ajjeesee deemu shanee fi faannoodha. Makiinaa maalitti buuseedha tokko ammoo siiti.
Egaa bilchiginnaan fala dhabdiire yaadoo koo. Wayi achumatti naasuudhaan wayitti rurrukutee wayimmoo erguma mana galee mana isaatti rurrukutee beekaa caccabsee fala barbaada ka. Maaltu beeka? Gaardota isaan caccabsaa dheeraa fe ta'uu danda'a. Caccabsaa ganama kaaneettiin waa jennachuu danda'a. Nama ajjeese maal mala gaafattaa dhoko. Nama ajjeese mala maali gaafattaa? Boolla keessayyuu karati ciistu kara biraa akkati karati miidhamtu akkati ciistu sii mala bar namni du'e. Namni nama ajjeese. Namni nama ajjeestee barte. Gooftaan ishee haifatu. Kana musliimnis kiristaannis waaqeffataanis amantiin kamiyyuu hin morma nama ajjeesu. Muhammad Sayyidin nu jala ajjeese duraan birriifatti ajjeesteedhaan. Afrikaa keessatti nama ajjeese nama dhiiga dhangalaase callistanii isin maaster pilaanii maanni maaster pilaaniinsa maaster pilaanii ittiin Oromoo duuganii isa kan maaster nuu pilaantu maaster pilaanii ishee fudhatte boolla lixxoo Oromoo kukkutuu yoomni isan lafa kukkutuu maal nuu godha lafi Oromoo qaxii kutaa jiru mormachi taara lafa miti Oromoon gommaa raasatti astamaariin keenya tokko dur waa'ee lafaa haasa'itu waa'ee maaster pilaanii haasa'iiti. Maaster pilaanii seedee nama har'aatti pilaanii makiinaa meeqa pilaanii godhataa oolu. Ittiin makiinaa meeqa nyaata. Oromoof kan dubbatan ittiin biddeen nyaachuuf miti. Siigalee yoo danda'ame ittiin bilisa baasuuf yoo danda'ame saba kee ittiin bilisoomsuuf saba rakkate kanaaf gaafa dubbattu sabni kee sun akka inni itti jijjiiramu sabni kee sun wanta gaarii akka inni itti argatu argitee itti gammaduudha malee ofii kee ittiin nyaattee garaa guuttachuuf miti. Hundaaleen maal jedhe? Ani iddoo hojii koon jira jedhe. Ani hojiif hin jira inni bashannanaaf dhufee jedhe. Maal isin Oromoo yaadime xiinxalii gadi fageessi. Ijoolleen kutaa shanii waa yaaddi. Wallaalaan ta'ina. Yaadi haasaan isaa kun maal jechuudha? Ani hojiin jira inni bashannanaaf dhufe jechuun kun nama jabaa takkeettaa isaa bar. Siigalee wallaalaa miti. Mucaan kun dirqama kee gabbaasee beekaa siinoo booriin si ajjeesaree akka ijoolleetti akka naasee isin ibsu barbaaddu isin fakkeenya wajjin hindaa'uun gaafanne na rukkutame xiitii wayii baatee dhuftee naannoo miila koo buutee isinitti immoo qaba akkeetti isin amansiisuu qaba. Sammuun keessa na yaadu siigalee tuffiinni isaaf qabullee jechuudha akka inni itti dubbatan hojiin hojjetaa jedhannee bashannanaaf dhufee sanuu gaardota isaa hojii walitti bu'e. Hundaaleen kee beeka kana dura yoo akka inni nama ajjeesu gaafa inni gaardota isaa ajjeesuu fedhu gurbaan nan ajjeesin gaafa fedhu obsuun dadhabee argitanii nama haqa nama gaarii siigalee utuu du'ee ta'es namtichi gaardii isaa fedhee warra eegame jechuudha utuu du'ee ta'es hundaalee siigalee ilma Oromoo tokko fedhe siigalee namni eenyuyyuu haa ta'u haadhoo waa tokkoon sitti maan eenyuyyuu haa ta'u. Lubbuun nama jechuun maa jechuudha namni Oromoo duwwaa sitti hin fakkaatiin baay'isuu namoonni tokko keetti yaaddu namni fuula waaqaatti vaaliyuu qaba siigalee lubbuu dabar nama jechuun lubbuu dabar kan lubbuu qabu jechuudha kan harki waaqayyoo uume kan harki rabbii uume. Akkamittiin itti namni ajjeesuu barbaaddi? Akkamittiin namni irra duulti? Siigalee? Amma mucaan sun dirqamaa waan hundaalemiin waan tan jaje sitti moo waan hin jajee dhiisuu dadhabaa jiru sitti moo maal jedhe hundaalem? Ankoollee haa ta'u anaan waaqatu na hoshee mucaan sun baay'ee miidhamee jira. Mucaan rukutame sun baay'ee miidhamee jira. Lasii galee mucaan kun amma motuu ofii beekamaa ta'ee jiru utuu dhukaasi lamni itti dhokka'ee irraa hafee jiru. Utuu rakkoon akka kanaa irra jiru hundaalee maal jedhee haasaa dhoko. Anillee ooleera mucaan sun baay'ee miidhamee garuu argitanii mucaan sun famasiis miti nama beekamaas miti namni beekaan tokko akkasiinitti namaaf namummaa namaaf yaadan nama. Isa jedhamuuf jechuudha. Siigalee haadha koo waa tokkoon sitti himaa. Haga yoomii wallaalaa taana. Haga yoomii wallaalaa taana. Haga yoomii sammuu dhabna haadha koo.
sammuu qabna bar sammuu keenyan hojjechiisnu malee mee amma dhugaa rabbi dhuguma dubbannaati Oromoo kan fixaa jiru ormattanii yaaddu miti baay'ee nama dhiba waa tokkoon siimaa mana kee keessaati yaadoo koo ollaan gola kee hin beektu isa mana kee keessa jiru malee sigalee even ollaan gola kee hin beektu bar yooti gola kee gashite malee namati gola kee gashite malee namni iddoo biraa zeriin iddoo biraa dhuftee gola kee keessa iddootu jirtutti waan seejjeestuuf hin qabdu dhugaa yoo dubbanne ilma namaatu biyya lafaa kanarraa dhugaan jaallattu sobdu dhugaan jaallattu malee dhugaaman jaallattan malee ormii lola ijaaf ijatti si lola akkasa Tigreef Amaarri ol lolee sana dhageeffadhu akkasa Tigreef Abiyyi ol lolanii akkasa ABO fi mootummaa wal lolaa jiru akkasa oppiidiyoon nama qabdee iitu sigalee oppiidiyoon illee Oromoodha iyyuu ishee haifatu sigalee ormaaf ormii akka Tigreef Amaarri ol lolaa turan akka ABO fi mootummaa wal lolu akka sanatti ol lola na dhageeffadhu. Gantuun ishee mana keessaa isheen akka caalaa bultumeefaa jechuudha ishee oppiidiyoon guddiste isheen aasaa tokko duwwaa haasofte akka wanta Oromoof mootii taate akka wanta nama miti waaqni ishee shuumeetti barabaraa waa'ee maaster pilaaniidha maaster pilaanii jechaa uummata keenya muxootkootee pilaanii meeqatti baastee fixaa jirtu isheen waxateen akkasii ishee mana keessa beektu ishee akkasiitu ijoollee keenya fixaa jechuudha. Kon keenya maalidha beektu? Garraamiidha baay'ee magarraamiidha. Baay'ee magarraamiidha Oromoon. Biroo waa'ee artistiis amma gaala gaaffiidha amma kun gaaffii ta'uusaadha. Biroo waa'ee artistiis Haab Shugguxii. Indesiitii maal jechuudha? Maan Ingiliffichi waaqayyo gooftaa Yesuus.